Ashama kam jirtu kabajamtootaa hordoftoonni chaanaalii Tsiyaatub ani nagaa kooti bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u arraa viidiyoon isinii qabadhee dhufe haala kamiin aybii bareedaa ta'e mana keenyatti qopheeffachuu akka dandeenyudha. Baay'ee salphaadha yoo baay'ate daqiiqaa 10 isinitti fudhata aybii hojjechuudhaaf jalqaba irratti distii akkasiin qopheeffanna. Sana booda aybii keenyatti naqanna. Kan isinitti mu barbaadu yeroo kamiyyuu aybii hojjechuu yeroo barbaadani yoogurtii gosa kanadha kan isin filachuu qabdani. Gosa abaaboo kan ofirraa qabu filachuu qabdu. Sababni isaas yoogurtii hundumtuu aybii nuuf ta'uu waan hin dandeenyeef isa kana kan aybii nuuf ta'uu waan ta'eef kan abaaboo kan ofirraa qabudha kan isin fayyadamuu qabdani. Erga haala kanaan nu danfeete amma irraa fuunee callaa haala kanaan danfuu qaba sirriitti haala haala kanaan hojjetee xumuree kan jira. Baay'ee salphaadha. Sa'aatiillee namatti hin fudhatu. Baay'ee daqiiqaa muraasa keessatti kan isin hojjettanii xumurtanii. Isinillee hojjedhaatii nyaadhaan isiniin jedha. Baay'ee jaallattu. Viidiyoon koo kana fakkaata ture waan na hordoftaniif hedduu galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Torban gaarii qabaadhaa. Ciao.